online kanarraa isin dubbiftu tuni isin keessa gaddeebitu isin keessa gaddeebitu. Gaddeebii waattanii nama amantii barsiisu taatanii Harargee fi kutaa biraa walitti buusuudhaaf carraaqqiin isin godhaa jirtan kuni isin hin milkaa'uudhaaf badhaa isin hin jenna. Yommoo kana bira dabartanii waan biraa balleessitan nuti walitti gayyaaneeti waan qabnu walitti aragannee nuti namni amantii tokko hordofu obboleeyyan jenneeti waa meeqa kan isin daangaa ka'e meeqa keessa dabartan isin obsinee isin wajji jiraachuu jira. Kana diddanii immoo daangaa dabartan taanaan sheekaa miti shariifaa feetan bitadhaa walitti gayyaana arrabaas beeyna sooshaal miidiyaas qabna humnaas qabna qabeenyaas waan rabbi nuu kanna keessaatti qabna. Qamadii teessan hin tu'ine buna keessan hin tu'ine warqee teessan hin tu'ine waan nuti harkaa qabnu darbitanii daangaa dabartan taanaan waan biraatu bada waan ta'eef dhaabbadhaa. Ammatu sen leencoo kanneen akkasii obboleeyyan keenya jecha hamaa isiniin jechuun barbaadu dhaabbadhaa bakka dhaabbattaniiti. Garee shaadaa piroofaayila garee shaadaa uffatanii waan hin taane akka waan gareen shaadaa waan kanarratti isin bobbaafte waan akkanaatti irra bobba'uu dhiisaa naamusa keessan godha. Wanni silaa namni nama barsiisu waan tokkichummaa rabbiifaa waan siiraa nabiifaa alayhi salaatu wassalaam waan amantiifaa waan nama barsiisu odoo qabdanii qabeenya keenyarra bobba'uun jibbansa isin hawaasa Harargeetiif qabdan ifa baatanii mul'isaa jirta waan ta'eef dhaabbadhaa bakka dhaabbattanitti. Yoo dhaabbachuu baattan walitti gayyaan ani hammasumaan jechuu barbaada. Akkaan isin jaaladhus beeytan akkaan isin kabajus beeytan garuu daangaa dabartanii gaafa baatan kabajaa teessan ceerbiin buutan feetan mataan dhaabbattan feetan miilaan dhaabbattan ani isiniif fitadhe. I'm done. Thank you. Last warning. Galatooma akka bal'oo qabna je bishaan illee hin rakkatinaan nuti kaaree meetira 10 meetira 5 qofa qonnaan bishaan asuma jalaa ba'a. Takkaa bishaan yennee harka mootummallee eeggannellee hin beeknu bishaan ofuma keenya baafannee jinnee darbannee ofuma qabsiifannaa je. Orruun teenya bal'oodha yoo dachiin isinitti dhiphatte isinii qunneete amatuma tokko obsitanii imma yoo gaa waan bitattaniin hin qabaanne taate Allahu alaman san hin beekan. Akkasii Zeus banadhu ammoo an abbaa fedhe ulamaa'ii abbaa fedhe maqaadhaa hin arrabsu garuu kijiba isaan dhiisu rabbirra kijiba kaa'ee akkamitti namni nama aalimaa nama fatwaa godhu ka'ee mee nama jimaa qamoo kana je waa kennu hin jeenin je halkan walakkaadha waa kana je maali boo kijibni kanaa kun nama sheekaa ta'e nama suyuuda addarraa qabu ta'e asiin maqaan aalima ta'e maqaa ofiin aalima jedha maali arba'uun dillo kun mara eenyu ammas ka minisootaa jiru tokko ammas ilaala ka minisootaa jiru tokko gaafa kan namni jimaa qamoo haadha isaa kabajaan qabu je haadha isaa itti idaama je hin beeku je nama sheekaa hangana sadarkaan machooftanii gartee kijiba dhuufdan kun jechuudha. Garuu adillaa takka yeroo ulama koy ani waan ajaa'ibirraa sheekutuma warra asii oluu laatan gaafa shee Muusaa so'aalaadha gaafa shee Amin Ibroodhaa ajandaan jimaa kun kaatee hee jee lallabee namni waa'ee dhimma jimarraa qabdan kaa xayyaara kaafadhaa feetan makiinaa kaafadhaa kunoo leenci dagaa qalloo leenci ilma firan qalloo. Sheekh Muusaa so'aalaa kunoo ni jira muftii Itoophiyaadhaa kottaa ni jira isiniin jedhu. Maaliif yeroo san xayyaara kaafattanii yeroo Sheekh Usmaan illee jimaa awwadaa bitatee mana Mustafaa Yuyyaatii bitadheetan kiiloo deema jee qamaa jira jedhee yeroo isin as yaammatu maaliif dhufuu diddan itti akkam taatan. Okay hayyee Zeus banadhu anamma warra maaraam joo qofan irraa barbaadan. Bani ba maikite teban ba Zeus buna kana maa hin naraamesin isheen nyaata isaa maa hin naraamesin wannummaa yeroo hin qabne hin jiru nyaanni yeroo qaba wanni tokko kan yeroo hin qabne hin jiru akka farshoon kallattiin dubbatamteetti maamite ni banamtamoo hin banattu Zeus ishoo obboleessa hin banattamoo hin banattu. Albaanii aboo amma waan hamtuun nan dubbisiisin yaa ilmaa warra gartee quraanaa fi hadiisa jala deemu giddanii albaanii matarra kaayyadhuun deemi yoo feete duddarra kaayyadhu samiin bayi maaltu nagalchana albaaniyaan deemi albaanii korii deemi jala maaltu nagalchana albaanii wanna tajjala ufti albaanii jettu an kana irraa si gaafadhe quraana irraan si gaafadhe hadiisa irraan si gaafadhe Quraana hadiisa irraa yoo qabaatte naas kenniin siin jee waa'ee albaanii natti hin albaanii si haa albaasu. Wayi. Maali baa namni kana kijibu kana hosa baa bu'ii waa tokkotti gabbii.
reeban tana qomadhaatti wantanaa ol deebisa Haashir warri moodeedra qabdan. Mee ol baa warri aayaa qur'aanarraa naasii nu biduu dandeessan gurbaa donqooricha kan wallaggaa saniis ol baa ijjejjeen nyaamata Hussein san wallahi mucaan sun baalagii baxaraana wallahi nama gaariidhaan see wallahi nama gartee naamusa qabu kun see wallahi maali boo namni jaayillee akka kanaa kun saa maali boo maali ilma akeekachiisa bo'aan barahan bakki nan jiru eessa deeyta aarsaa si kabalchiisa naan jaa qabeenya kiyyarratti aarsaa na kabalchiita karkarro way qabeenya kiyyarratti aarsaa na kabalchiiftaan indee qabeenya kiyyarratti aarsaa na kabalchiifta way bo jimaan warra jimaan haraami siifan deebisa ja'u saniyati aliilmu qabla السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذة أكم عليكم نجا السلام ورحمة أبو أني مالي ورما كجد أسنا جرفوف ديم نمالي ديرو اوكي يقولون ايا والبا مي ور غرتي بر مي قران الر بو امن كنسا با شيني دي كينسي اساني سي قران غرتي نمن نيسا ابو شيني اساني دي بو اذا اسين قران تواي نمنتن كليفو ما قد يفوت كليفو لا 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 كليفو مي قران غنا كيسي نجرا نسي بو بند اسمان بند باني وا السلام عليكم Haashir ol erge Haashir muddee sirran kaa ol ergeddu boo hin banattu السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كاتي تاتنا قرانا kana keessatti haramte nabiduu ni dandeessa أستاذ نسي قرانا في حديثا كيسا جاتي نسي قرانا في حديثا nasi naa kennee nasi barbaad nasi نرجع قاسي مجرا نتين جرجرني nasi quraana irraa nabiduu si dhaggeeffadha نرجع فدو nasi naas kenna daf نرجع فد نسي قرانا في حديثا تيني جاتين حراما nasi quraana irraa naa kennee si jiru نرجع فدو كا محمد كم تاتي هاي مالي كان جرجرون okay quraanaan si dhaggeeffadha quraana naa qaraajji irta bari quraana fi hadiisan si himu jira نرجع فدو hangan tumaradu hayyee quraana aayaa tam keessa نرجع فدو jedhe nasii quraanaatii fi hadiisaatiin caatiin haraamaa wanni jedhu hin jiru tokko jedhe نرجع فدو hangan tumuru نرجع فدو محمد hangan tumuru نرجع فدو نرجع فدو dhiifama fedhe quraana irraa naa qara'u turtaa siin dhaggeeffadha bari waan si maru نرجع fatena hubatte aboo quraana irraa naa qara'u turtaan siin je quraana kana naa qara'e quraana kanarraa naafi dubbileessoo maal taatu namni dilli kunis dhaga'u wanni dhaga'uu barbaadu ragaa wajjin barbaada mee ragaa nati naafittu quraana dhaggeeffadhu akkin siin jedhe nasii quraanaatiif hadiisaan caatiin haraama wanni jedhe hin jiru dhaggeeffadhu obsine dhaggeeffadhu ammoo bare jecha ta'in okay nasi quraana irraa fi hadiisa irraa wanni okay akkan jeedi ka sheeka keetii deemi hudduu udaanitiin haa qadhu jecha sheeka keeti buygat otu buyin gaammanaa naaf ga naa deebiftee jirti Sa hadiisaa fi quraana irraa yoo inni jiraanne islaamni maaliin bula boo sa hadiisaa fi quraana irraa yoo fiddan fidaa yookaan xiintaan islaamni maaliin bula yaa haashir masgiinni maallaqa jimaatiin ijaarame maalleen masgiinni maalleen jimaatiin ijaarame kun ibaadaa waan haraamirra si qoy boo haashir akkas taanaan rabbiin uummata kanama qoy maaliif ibaadaan maal waan haraamirratti ijaaramti qoy ajaa'iba qabani qoy ooyiruu isaanii hin jiru yoon barbaanne hin bitina hin nyaatina waan keenya isinitti hin yaammanne wannummaan tirtir isin godhu maali sooshaal miidiyaa irraa wannummaan isin iyyisiisu maali barbaanne hin bitina hin nyaatina Mut godi me showin kun sivim kita nanje me ran nabod asken ni zuzi show nesken atio ragan nan kaba jette zuz
Ustaaz haraaminaa fi halaalinaa keessa chiseen hunduratti waan takka olii agallu. Obboleessa biyya ragaa xaaxii quraana kana keessa rabbiin haraam godhe. Quraana kana keessa rabbiin haraam godhe. Jecha moo jechaa miti. Boo baalagummaaf deema kun waan ati gaafa kan jettee irra deebi'ee waan haasa'uu deema gabbuu sinirra. Nuti nama akka dhiiraatti nu wajjin haasa'uu barbaanna. Bara shirki yamee sheekuma dhiyoota na viidiyoo dalagee jiman haraam jeessa mee ol baas yoo inni wallahi amma bayaan xaalaadha wallahi yoo inni ragaa siin finne quraana irra hin jiru yoo inni jee siin deebifne sheekuma viidiyoo haasa'u san. Maal jedhaa sheekummaan sunu sheek Kamaal Haashirraal sheek Kamaaliin baantan sun ka isaan amma alima jijaniin kun ragaa ulamaa'ota ragaa habbaa 45tu jira jee quraana irraa fi hadiisa irraa hin dubbatin. Subhanallah. Ilaalime ragaa quraana irraa fi hadiisa irraa hin dubbatin ulamaa'ota ragaa nama 45 qabaa jee akkam goota kan dura durfamuu qabu quraanaa fi hadiisa. Quraanaa fi hadiisa ergamaa rabbiiti alayhi salaatu akkas alayhi salaatu wassalaam. Laaraa kun beekamaadhaa min ta'u. Okay. Duore maaliif jimaan kun duore jimaan kun boyoo madarasaan kun kulliin irra hedduun gartee ulamaayitillee madarasaan illee darasoon illee wanti ishiin qaariyaa harargeetta tanatti nyaattu maallaqa jimaati. Laal maama bayaawwan olumaan beenaa amma keessuma guddannee maatiin isanumaan jiraata kaanis beekna uumasan irraa iniin beeka. Garuu ammoo haqiiqaa waan kanaa keessatti yoo gaddeebinee kitaaba irratti halaallu tahe. Haqiiqaa waan kanaa baran laal haqiiqan feetu kitaaba irra addooyitee haa jiraattu. Waan masgiida wanni haraamiin ibaada rabbiitiin maaliif itti sagadamaan jeebaran. Qoygaa na bitachiisa. Amma fakkeenyaaf wanni tu waan ulamaan keessatti wal dhabdeemi alaa sabiilil misaal fakkeenyumaaf hin jeebar. Awaan alaa sukuun alaa misaalii yookaan alaa misaalii illatti illee dhiisi Ustaaz Jamaal dhiifama. Kanan si gaafadhe waan haraam irratti ibaadaan ni taatiin siin jedhe. Jechuun nam tokko waan takka yoo ifii halalfate waan ifii halalfate irratti ibaadaan godhuu nama danda'a jechuun ifii akka isaatti yaadee. Waan ofii halalfaqoo ibaadaan waan namni ofii halalfaqoo waan abbaan ofii halal godhate irratti ni ta'a. Ibadaa waan rabbiin halaala godhe. Bara amma bakka tana rakkoon jirtu ni beektaa? Amma bakka tana rakkoon jirtu ni beektaa? Ustaaz Jamaal rabbi sodaadhate obboleessa kiyya qaale rabbi sodaadhate. Ummata gabaree ka jiruu fi jireenyi isaanii jimaa kana ta'e harka namaa jala waan lallaanne ka gartee harka namaa jala waan qaqqabanne miskiina baatirii itti ibsatee jarraa eegee baatirii itti ibsatee gonaa kana yeroo gonaa kana banziila qaaleedhaan dhaggeeffadhu gaasa banziila qaaleedhaan akkasitti itti beelee itti dheebotee itti godda'ame ilmaan isaa saniin jiraachisaa jiru san fuudhee deemee gartee gurguratu dhaggeeffadhu obboleessoo. Laal jara keenya warri maamma bayaan Jamaal Buusii jettanii aboo luka samitti ol deebisaa jaana warri haraam je'uunis laalaan gara ilmaan ittillee guddisan innis ganallee dhaabbadhas inni abbaan fedhe dhaggeeffadhu qaba ni beeka buusii keessaa alqaatu haraamuun je'u naani bidda ati ofiifu mataan keetu jecha ulamaayitiin fiigaa jirta malee dhaggeeffadhu mataan keetu adillaa tokko hin bidanne ustaad amma bira dhayxeeti jimaan haraami jettee dubbatte. Quraana keessaa aayaa haraami jedhee naani bidda. Bareeda. Kallattiidhaan laala akka kallattiidhaan farshoon dubbatamtetti qaatiin dubbatamee yookaan jimaan. Bareedaadha. Laal caatiin halaaliinis haraamiinis quraana keessatti hin dubbatamne sababni isaa waan yeroo san jiru aboo ati haraam je'enaa kennuu ni dandeessaan siin jijee bara wayi. Aywa tayyib tartiibaan dhaggeeffadhu gaamana kan keessatti haasa'u jira waan ta'eef laal. Nassi quraanaa qofaan barbaada ammas nama tokko hin barbaadu. Bara habiibii nassi quraanaa qofa yoo kajennu taate waa hedduu jira bara wanne kanumatti haraame. Anaa gaggara galchega akkanatti anaa gaggara galchega boo wayi samiin bayigaa yoo nassi quraanaa yoo nassi quraanaa haa rabbi sidaadhu narsanii miira keessa nan galchini bu'in narra Inaariin gaati tasgabbiin naanaas. Nassiidhaan siif dajeemuun anatti alba'uudhaa deema maali waa kunsaa kun bari hin argataniin isin hin jedhee bara.
sheekoo jala deeman maaltu maannaan geeran sheekoodhaan wallah maaltu sheekoodhaan nageeraan dibbatameera hootu daf kallattiidhaan alqaatu haraamun bakka jedhu nassi quraanaa fi hadiisa irraa naas kenna hootas baas hootu mees kenna ba nassi quraana irraa naa kennu ni dandeessa gurba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nassi quraana irraa naa kennu ni dandeessa. أيوة هو الذي خلقكم ما في الأرض جميعا جنة ربين إذني في نومي وان دتشي خيسا جربون دجري وان حرام جرمي جتشو نافي في الجماليات حرام ما سانا كنني كن جتشو أنا حرام ما ثاتي متي كان حلال ما ثاتي ملي galatoome ati deeggaraa galatoome ati akkana galatoome nama biraa ta'uu baafadha. أيوة akkana galatoome aboomee ol baa. خنافي جمان أستاذ محمد بيان قديم بواتي أستاذ محمد بيان miira keessa illee hin galin obboleessa kiyyaa bibii siin jaalladhaa olla baasuu keetiif illee hedduu tokko galatoomi kabajamee warri jimaan haraama jedhee deddeemu jechuudha gartee ammallee of keessa deebi'anii jechuudha gartanii ulamaa gurguddoo gartee irraa haa baratanii kullu muskirin haraamun ka jarri jedhanii deeman kulliin jechuudha gartee shurbiidha malee jimaan xaa'ama keessatti dubbatama malee jechuudha gartee waan dhugamuu miti jechuudha waan nyaatamu. Sun bar kijiba inni kijibe wallahi an takka adduna sidaa an namni aalamaa in kijiba jedhee hin yaanne wallahi idaa namni aalamaa in kijibaadha. Waan biratti hima. ilaal Ustaaz Muhammad Bayaanii الحرام ما حرم الله ورسوله والحلال ما حرم الله ورسوله ومن حرم شيئا أو حلل شيئا ما حرم الله ورسوله فقد استدرك نفسه على الله جدامي نمني وان ربي فرقماني حرام هنجدين حرام قولي وان جري حلال هنجدين حلال قولي ربي تيوف كندسي جراجة جمان اسمتي حرام جدامي دبتني جمان بكي حرام جدامي نجرا أيوة خنافي إن شاء الله خناف جتشو دقرتي أبدو بلي وان ديبين من قبنو صداتو قمالي جتشو مي قربا خنا الرقاف وددا نا جلتوما أستاذ خالد أي سجلان قديبو هيا بلا بو مي رقان ناقن دي بكتاتين حرام جدا في بكتاتي تدبتي في دي بكتا حرام جو Halo, maikin kabatin ka? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. पर उनकी सानी तो मैं मजमा वाली ergete jira olam bahasa ek innille nakarmati bakate to mage adu buwa ek me barbar ko komel debi amma sheekhu makana di video dhokate yogga ulamain harargeedha qoma dhaatte onne guutuudhaan kottaan nu bira jedhaniin dhokatanii ta'attaanni salphannaa jedhanii gaafa ulamaan harargeedhaa dheengadda gartee hin beeytan fatwaa kennite harargeen bar duraan goota bar sodaatanan qabdi wallaahi foddaanti teesse gaafa ishee ismaanfaan illeen akkasitti jimaa qabatanii la gaafa warra Mustafaa Yuyyaatiin fidadhe jeesan laal kasitti as baanii isaan yaayyee ja'aan tak as ba'uudha didaniin baana bar gaafa baabaan keenya isheen biroolleen aboo warri jimaarraa dhimma jimaarraa qabdan xayyaaraa kaafadhaa bayaa kunoo leenci dagaa gallo leenci dagaa qallo ilma afran qallo Sheekh Musaa Su'aalaa Oromticha kunoo ni jira bahar argeera akkana ulamaa ijji jechuun kani arrabaan qabeenya ummata irratti hin dhadheeranne طول الله عمرهم ربين عمري ثاني عديرسو حفظهم الله ربين ثاني كس كنابو ورغرتي واي رغا قمنا جيتن
السلام عليكم. Boo obboleessa dhagaadhaan naaf ol baate. السلام عليكم. Waalaikum سيف salaam. Ragaa سيف naaf ol دلقا baate. فيديو بعد Hayya مستقر kan سيا itti dafi ويا bakka itti caatu dibbate. Hayya dafiya. Daf. Daf. Bakka itti caatu dibbate naas kennu. سيكنو Aboota fi bakka itti caatu dibbate naas kennu gaawaa maal taatisa? Wayi boo koppiliin kennaa na godha hundi keessanuu sheer. كنو قرتيمي Obboleessa. Ragaa naas kennu. رجعان كنو تلاهون كنو لا لاهون Meetam. Maaltu afaan sii qabe afaan hin dubbattu? لا رجعان يرتوي Okey ati warra jimaan haraa mija'u? لا لا Waati natti hin jamaan godhuun kan قرتيمي nyaattu gaa'oo nyaattu gaagataa. Nyaadhu gaa dhiifama hojii gaagataa nyaadhu. Anka falmii bar namni tokko hin jiru bar. Quraanarraa banatee ragaa wajjin yoo haasa'u barbaade ha ergatee ragaa wajjin walirraa hubanna. Ragaa walirraa barbaanna. Kanuma barbaanna. Okey na warri ana jettan ol baasa. Shabakaan na dalagaan jiru ashir ol baasa. Hayyee. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakaatu. Moodee darasii. أنا قاعد يا بقى جرات بدل ميتي. Ayyee si warra jimaan haraa mija'u. إيه Okey ragaa quraana kana keessa na biduun ni dandeessa. رجعان عن أكاكياتي رجع وسديهن وافوري رجع قدتني. Aboo. Quraana keessaa ragaa ni fidda. Waa sadeen sana quraana وأنا du'a قفت hadiisaa fi quraana أمانتني. naara. هاشر تكا هو هاشر وجهنا سوا تكا أستاذ Ragaa محمد quraanaa fi وجهنا hadiisa سوا. irraa naa bidiin siin jedhe. إيه كس قدا. نام تكو وجهنا دبّدا يجوي. Quraanaa fi hadiisa irra ni jira. إيه وجهنا دبّدا يجير.